Masara eessa goote midhafi? Masara gaaraan seente eessa goote? Qaamoleen nageenya uffata poolisii Oromiyaa uffatan marsanir dhaabbaatu shane jedhaniin itti dhaadaatu meeshaa bosonaan seensuun fid jedhanii sossodaachisu gaafi gaafatamuu jiruuf inni akkuma qubi hin qabne dubbaata rasaasi tiroopsii jees jechuun itti roorreessu bakki itti saraasa osoo hin taane iddooma jireenya ta'uu viidiyoon agarsiisa viidiyoo daqiiqa 2:38 tanaan shane yaayyuu dadhabdee himu waan si gaafan jechuun baay'isanii daraaru gandi guutuu gaafadhaa yoo annam rakkoo qabte rasaas tokko naamura jechuun waaqaadha akkuma viidiyoo irraa mul'atu namni kun jiraata godin Gujii lixa magaal bulee hora ta'uu dubbata qaamoleen uffata poolisii Oromiyaa uffatan kunis irdedeebii maatii isa bulee hora qubatan maqaa dha'uun itti roorreessu maqaan kenni jedhanii gaafatu guyyaa lakki jechuun deebiqeen adhamanii jala diigamsunii miti jechuun mirkan taanii gaafatu viidiyoon namoota daawwatan kamiifuu dhiibba mirga namooma ta'uun siimam hin qabdu garuu namni kun ijjeefamuuf jiraatu baata goduun tun qophoofte waan qulqulleeffan tokkollee hin qabne qaamnis darara turelleen uffata poolisii Oromiyaa uffachuu malee eenyufa akka taawwanni beekam tokkolleen hin jirtu garuu dubbiin tun dubbii joo miidiyaa hawaasa ta'uun jabeessanii dhiibba mirga namoomaatiif mootummaa qeequu jiru namni kun jiraata godin Gujii lixa magaal bulee hora ta'uu dubbata dabirra godhama turkanaaf maal qabdan jenne bulchiis godin Gujii lixa babarra bunnoo bilbil agan walaasofne gargar ba'an nami kunini poolis keessaniin akkas daraariin irga'u dubbatamaa sooshaal miidiyaan guutuun Gujii lixaatti akkanta jedha nam sun qabdu dara amma Gujii lixaa beektaa shane of keessaa baasee ari'eera kanaafuu mataasan deeffatiisaa fi babarra ganama kana dhaage poolisii yuunifoormii poolisii addaa kan duraa uffisanii kane haala kanaanidha kan gadhiisane poolisii yuunifoormii kaduriisan kan uffatten jirtu amma poolisii addaa ka Oromiyaa ka amma dhufteedha kaas jirtu kanaafuu gonkumaa hojii maqaballeessiisaa godina kana burjeessiisaa kan hojjetan malee wanni akkasii gonkumaa kan raawwataman jiru. Namichi maqasa yaamanii ani dhalata bulee horaa jecha ture poolisoonni ammoo rasaasi tiroopsi ijjees edanii torchar godhuu jiran dihumanize godhuu jiran namsu. Daara wanni akkasii jiru hon jedhanee akkas hojiisan jiran malee godina kiyya keessa wanni akkasii guyyaa kalees bengeddada wanni akkasii tokko hin jiru. Sooshaal miidiyaa gubbaatti argame bal'inaan mari'atamuu jira fuuli poolisii tokko in mul'ata poolisiin sun yoo poolis keessan ta'e argame dhiibba mirga namooma kagamma sanirra ka'uuf itti gaafatan fudhachuuf qophiisan. Poolisiin akkas yoo raawwattee jiraatu poolisii ta'e modani kamiyyuu seera jala jira olaantummaan seeraan kabajama nama kamiyyuu siyaas kaleensii asitti dhaame ol kaafatiisaaf wanna hojjetanii hojjetan malee godina kiyya keessa wanna akkasii jiru. Babarra maqballeessi jettan waan hoomi sanirra kacuuf maqballeessiitiin dabruu jirtan gabaasa minees maqballeessi jettanii guutuma diklaayin gootan Gujii keessan nami duuni dhamuun irraddeebiin koommatamuu jirtan kan keessa tokkollee akka balleessaatti hin fudhattan isa. Baalaansi godhuu qaba ta'ee dhufee laalee dama tokko qofaan dipendensi ta'e indipendensii muti dhufee gaafa neellaabe tokko qaama shanee kan socho'u waa isaan raawwatan uummata keenya waa isaan tolchan waan tokko ton gabaasii callisee ta'e miseensota shaneetiif shanee qofa gaafatee qe'ee haaloo jedhamu. Shanee uummata irra dhowwuuf itti gaafatamu haa qabdanii san malee uummataa miti uummati nageenyi uummatan eegamne godin kan kee duddu daawwaat dhiibba dhaqqabdu uummati himacha ture amnesty gabaasa ture balleessa shaneettanii qaam tokko maxxansisanii san akka mootummaatti santi ulfaatu. Akkas jettee as gaafatuu hin dandeessu. Akka nama joornaalistii tokkootti baalaansi godhi gaafatu wala akkas jettee gaafatuu hin dandeessu. Babarra gartuu miti waan cuf gara gartuuti yoo laalbeessa dabadhu faamines gartuu gaazexeessitooti gartuu dabi godinaa keessatti ta'uu jiru miidhaa guddoo geessisuu jira uummati miidhamuu jira. Miidhaa uummachuu malee waan tokko maaliif namanni san dhuga jiru. Kootu gadi bu'ii ka'ii uummata akkam akka miidhan kootu gaafadhu ka'iiti uummata qulqulleeffatu. Ayye maqaa shaneetiin ammoo poolisooti keessan uummata nagaa daraaruu ijjeessu irdeebiin dubbataman. Shaneen tuneen shaneen isan taargeet gootanii agartanii jeefta yookaan poolisiin shaneen aba'oo shanee shiftoota jechuudha dhuftee ilaaluu dandeessu. Shanee qof hidhuu jirtammoo namoota isan mormu guutuu hidhuu jirtan fakkeenyaaf Dr. Gammachiis baalli kiloollee dhiyoo dhaabaye shanee innilleen kan biraa poolisii gaafachuu dandeessu akka bulchiisaatti hin qaamdeessu kana. Ayye poolisoota ammaan tana suura gubbaatti argamsisu yoo isaan poolisii tante taanii argaman babarraa reefu yanaa kaafte itti gaafatan fudhachuuf asreedii. Yoo wanta akkasii raawwatamee jiraatu olaantummaa seeraa kabachiisiisaa fi rispoonsibiliitii qaban akka bulchaa tokkootitti. Sinna qabu diddamma. Tokko naa kenna yoo